Lammaffaa eenyu gada reesturaanti dursiiseedhaan. Sadaffaa ijoollee kaayirootu dho'isaan kaameraa mana keessa kaa'ee viidiyoo harkaa baaseedhaan. Afuraffaa ka shanaffaa fi kamaalii likkii rabbii qabu sanniisa. Ala bosh shibbiroofne bannaati waan gannu gubbaaftan gannu baasaa warri kaayiroo. Ilaallee baati. Maal laalle nagarreen. Silkee lankaastu. Jiraatee yoo jedhe kunoo sabboonatti haa ergitu sabboonaan olaa baasu jenneen wamala dharaan mucattirra dhara fakkeenyaaf isiillee yoo taate nama biraallee yoo taate dharaan nama tokko waan akkasiitu gabbahe jechuu irra dhugarratti hundooylee deemnaa gadi baasaa nama baay'eetu dubbataa jira bara ishee qofaa miti akka viidiyoon baate kan jedhamaa jiru hundaa namaatu haasa'aa jira. Baay'ee atarkitee marosi. Good. Jalqaba irratti yaada faatee kanaan dura namni dhungatee jira dhungatee jira sanirraa mormuu fi miti. Amma wanni tahame waan barreeffama isiin gadhiistee fi miidiyaa irratti bootte irratti namni viidiyoo isiitti ol bahee jette amma isiin fagaara haadha faarree ol bahee jette dhufte hin kijibinii jedhee kan achirratti. Maaliif hin kijibin jedhaan ragaan qabatamaa tokko viidiyoo takka daqiiqaa takkallee taatu sekondii 30 taatu wanna argine takka hin qabnu nama maraanuu fidaa jennee didhan hin jiru hin kijibinii jedheen. Kabaja qabdiin an jedhe ammallee haati faatee amma afaan baalageen daanaatiin asirratti haasoitu ka nama arrabsitu ka akka dubartiititti naasoine kana akkanatti naasoitu. Ishii nama qixa dubartiititti naasoitu. Dubartii miti ana afaan Selain makasih itu tadi namni media aku bebeboya. Ayo robo. Ya, namni are Arabi beta sama family of namni followers of dia cuma itu nih. Beta sama babar hordoftot. Kakaknya mana ko mani bahuri rati motumma. Na jalate na velate verena. Kuan te rufe hordoftot lagi ya ko de cuma tate mak ari makam. Tate bote halla ke bahatte. Amma bukonna barbadi kan mah badde ta ni kana media telle ni media kon de ufe ofra dubbata ta kana makani sa sagale ta ni fi bek.
Nabbar namni sagalee baadeef. Ada faatoo jenne haati faatee nama ofirraa nama qoqqaalee qoqqoolaan ofirraa nama bulche malee nama jaallate namni onnaa ta'etti miti beekta. Namoonni hedduun achi keessa nama argata. Wanti feenu nagaa qabaachuu isiiti. Sadis yoo taate haati faatee nama konfidensii qabu. Walumaa galatti nagaa qabdii misi. Lakki nagaa alhamdulillah fayyaa jirti. Hin dhufti dhiyeenyatti hin dhufti. Eenyatti yoo siin jedhu kaa ooltee hin bultu inshallah biizni rabbi. Okay, kastanaan dansaadha. Ammoo jechoota namaatiif gurra kennuun hin barbaachisu. Namni keenya gurraacha. Ilaha illallah. TikTokin maani kolfee waan hin jirre kana yoo haasaan faa barabboo suuraa kaatanii akka nama bilbilattee itti fattee akkas taate viidiyoon akkasirraa ta'e maali jedhe intala dubartii akkas gootan wakkichi barabbii kana waan addunyaa kanarra hin jirre. Kunis akkanumatti yoo ilaalan akka sobaa dhiirri mul'ata aadiidha. Haadha faatoo taate kaleessallee wallahi hagam tokko hawaasatti ni gargaara. Nama miidiyaa kanarra konfidensii qabu. Osoo waan sanillee taate akkasiin ittiin qaanfanne nan beeka. Haa ta'u malee jecha xurii fuudhanii namatti laaquun. Namni beekta nama si jaalatu turii fataa keessa beekta. Dubbiin akka nama dhugaa dubbatuuf qallaalii kana namni biizii nan goone. Tahu na doge namni bilbila fi mali ani bilbili kiyya public irra hin jiru isaa akka fudhatan hin beeku. Nama hundammoo keessummee sun dandeetta namni jireenya mataa ofii qaba jaartii qaba ilmoo qabna. Jireenya ta'e naanneeffanna. Gaafa tunis gaarima jaruu hatas gabbaa ta'e wayya jandamatti jarjaruu miti. Namni miira keessa seenee waa dubbate daawwamatu ala jira jechuudha nama gabbee yoo miira keessa seenee dubbate. Namni namaa wallolee miidiyaa. Waan amma deemaa jirru kanarraa ani baay'ee callisaa ture guyyaa takkaaf guyyaa lama kana jechuun amma kalee fi dheengaddas namni baay'ee akka dubbadhuuf na kakaasaa ture baay'ee akka dubbadhuuf miidiyaa kiyya jalallee deddeemanii na jala deddeemanii waan baay'ee odeessaa turanii dubbachuu hin barbaanne maaliif dubbachuu hin barbaanne ani si wajjillee haasa'ee nama bira wajjillee haasa'ee qaamanillee bira ture minaamin waan uumame tokko naamina waan beekuuf dubbatuu hin barbaanne ture. Garuu amma gaafa akkatti deddeemee lallaalu bakka hundatti meeshiinis ta'aa jirra. Akkasumas immootu namoonni gara caaluu yaadni isaa wal fakkaatadha. Kuni kuloo viidiyoo isiitii kuloo jedha viidiyoo agarsiisaa suuraa argisiisaa kakataa maal waan akkasiitu deemaa jira. Waan kana argaa callisuun xiqqoo waan natti jabaateef amma abdii hojii jirra dubbii kana uummanni baruu qaba moo dhiisuu qaba jedhu mari'annee lakki uummanni dhugaa baruu qaba. Yoo wanti jiru jiraatellee normaal no jette tuun iyyuu normaal no yoo kun jiraannellee immoo namni maatii qaba maqaan baduun qabu waan jedhu wasanne jechuudha amma normaal no jennamoo kijibe isiniin jenna kam yaadni kenna fuulli kiyya kame fuula kiyyarraa gaafa laaltan maal sinin mul'ataara galchaa nama warra zamadoota fi mormitoota illee abdii dhiifnu walaafi xanii dhiifnu. Dhiifnu moo dhugaa barbaadan? Rabbi jennee dhugaa barbaadan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nadi jirtu? Akami? Alhamdulillah. Maal abboo shibbiroomne bannaati waan gannu gubbaaftan gannu baasaa warri kaayiroo. Illaallee baati. Maal laalle nagarreen? Oke langkastu. Assalamu alaikum di mana aku dah ready kau ini tak Ramadan. Agak ready. Mana boleh ada bil langkap tadi tadi. Wan bahasa kanu bahasa nu syukur sisi nabil lari penunjira. Ini nuribat.